Gadaba isaas fi diidaa'oo kana walitti hine mootummaan maqaa kana jijjiiruu qabanuuf. Tokko Amma kana wannan kan tani gaaban. dubbachaa Roobele maal akka dubbachaa jirtan qosaan akkanaatis hin barbaachisu waan biraa Abiyyo qawwee nagi duraan bu'a. Qoy tanaan gabbuusa amartitti mataa lafeedha tana. Jaartii arsiitiin saatunis bukooni. Naqeetiin jira. Ol baasi qawwees gad darbita yoo inni haasaa isaa baza sanaa ta'e. Nuyi amma qawwee Oromoodha moo Harargeedha? Ani moo amma saatana keessatti ani Harargeedha. Gabbuyi. ورر كذي مش العقا ورر كذي أورومو كوتا كهلا Oromoo. دائما Harargee hojjaase. Nuyi akka Harargeetti miti. Umar ati maali? Ati arsi moo Oromoo? Eenyuunni? Mana keessa mana arsiidhaan Oromoodhaati. Aliinumaa Oromoo bira kuteetu Itoophiyaa dhawu. Gaaffii Thank you. Taa'e rakkoon qabu. Achi keessatti siyaasa فانو سيجالشيني فانو ولي مريت تايت Siyaasalla. Amma arganne nama jabaa tokko. Ati arseedha moo Oromoodha? Ani Oromoo Arsiiti. No, kutaa isin gaafanne boleessa Oromoo eenyutu isin hin jenne. Ati Oromoodha moo Arsiidha? Oromoo ta'ee dura dhalata namni sammooda Arsii ta'ee xummuuga ta'ee tartiiban akkasitti gartee sheetamaa fi garjeeda xiijoo ta'a. Bullaallee fi wacaalee ta'a. Amma kasi gaafanne Arsi moo Oromooti? Arsiif Oromoo akkamitti addaan baasaree addaan ba'uu Addabaafnee jirra. fakkeenya feeshii naa ibsi akka addaan baase filannoo Abaati gabaabatti Oromoodha moo Arsiidhaati? Abiyyo gabbuu yaada geeffatu waachuu booda alaa Gabbus inni miti ka yaada mormi kaa No. wal mormuun hin jiru as. Ati Oromoo keessatti mormii deemi. Oromoo dhumate gaaffiin kanuma namni mari'achuu beekamtu إنك عمو ni dhageema. Namni maaliif Oromoomatti amanuu dadhaba? Si dhageenyaati ati Oromoodha moo maali? هلو Oh my god. Abo Oromoo gabbuu Abiyyo. Gabbuusi deebisi gabbuusi moo? Haasawaa is warri hafe haasawaa. Waa'ee biyya sadaffaa Itoophiyaa kan jennu feesifti biyyi sadaffaadha duraan Oromiyaa. Amma baraan tana dhibdu yeroo bara. Umar Khiyya Gustaka Roobel Atis biyyi sadaffaa nu barbaachifti biyyi takka Itoophiyaa lamada Oromiyaadha biyyi sadaffaa akka Arsii إن برباچس nu feesifti biyyi sadaffaa amma jooramma biyya sadaffaa. لا Tokko jira uummanni Ayirlaandii kunii fi Ayislaandii kun uummata miliyoona 3 Arsii miliyoonaan kana biyya mataa isii qabaachuu dandeessi waan jiru filosoofii akkasii qaba. Akka Oromootti gaammaa wanni kun akkami haja'u ilaaluu qabna walumaan. godinni kiyya arsiidha gosti kiyya tuulama arsii keessa immoo gosa sii kommandoo qofaa miti tan jiraatu gosa tuulama kana keessaa'u gosa gullalleetu arsuma keessa bal'inaan 50-50 wal keessa jiraachaa jiru jechaadha. Fuudhuu barbaadde gosa keessi gaafatu koodii oromummaan kee ittiin mirkanaa'u jechaadha. Gosti Sumaalee wal ficcisiise malee Sumaaleedhaafu omaa hin goone jechaadha. Boru kaatanii gosti kiyya sunna bulcha jettanii to albeera wal fixuuf deemtu jechaadha haala kanaan. Stop gosummaan dhaabbachuu qaba. Godhuu jechaadha. Akraarii akkanaa hoo taatan ol seenan gosa himatu moo oromummaa himatu? Biyya Roobale dhiifamannee naa gadaba isaata fi diidaa daangaannoo jaaniin akkasii beekamti. Maqaa Mallas Zeenaawii kanaa qabnaa guutumaan guututti. Abdi ati Oromoodha moo akkami Abdi?
أنا أورمونا yaadani qabda Faranjii أنا uummanni Harargee dha guyyaake. yaada yoo Faranjiidha wallahi. qabaatte daqiiqaa sadii keessa yaada kee ibsadhu يا وان yaada taati oromoodha Lakki kun keenya bar maal ta'e nama akkanumatti hin beektu foon Oromoo adda Faranjii namni dha kun. laali osuma beeytuu gaafachuu qabda haaguu waan akka adda addaati ni beekta Foonee bar namni kun foonee ka'uu qaba bar. Foonee osu ni beekaa barra Oromoo Faranjii dha. osumaan beekuu gaafachuu qabda because tokko gaafattee tokko dhiifte gaarii miti Foonedhaan hin beekaa jechuudha. akkasii namni oromoo taatan namni biyya sadaffaa nun feesisu maaliif oromiyaa tanaaf bakkaan ga'uu dadhabne yaadni joor kun nun feesisu biyya sadaffaa qabaachuun nun feesisu Sun beeka baarare. waliin gabroomne waliin gabrummaa tana keessaa baana ganaa qabsorra jirra biyya sadaffaa jechuun ma arsiif dandeesse barbaannaa jechuun kun hin ta'u maaliif arsiif dandeesse dalagaa hedduun nu hafa waa hedduun nu hafa oromoo yaadni kun nun baasu yaadni poolitikaan joor kun nun baasu barro wele beekeetiin jira bara biyyo intaluma tanaa uni beekaa barinni tanuma joor bira jirtu Intalatam tanuma joor bira jirtu tanaa uni beekaa bar roobalee immoo. roobelee kana mana ammaa dura amsterdam kanatti wajjin wal harkee nama jabaadha Roobalee wallisaa guddaa baruu maal ta'e gaafa jawaa shimala sagalee fudhatee. isaa intaluma tanaa uni beekaa meekaappii fi kanaan wanni hedduu gurraattiidha itti jijjiiramte malee isa kaddamte guyyaa takka mana dammaqaatti isa kaddamte Jarrisi wandimamochi dha mokkami yuunifoormiin tunis waan biraa na fakkaate garuu. damma akka gaarii beekaa barro wele Roobaleen tabii jaabar tabii jeennu gaafata. meekaappii wanni hedduu gurraattiidha meekaappii kanaatu isii kana godhe malee ni beeka Akkami wal bira ta'a bara amma suuraa itti urgeesse immoo ajaa'iba. Namni siyaasaa amma sadarkaa kana biyyaa yaadu. Nageenye alaalan ture. intala tana ni beekta Intala tam. tajoor bira taa'u jirtu tana Biyya jirti kaa ishee eessattam no biyyan jirtu as hoolaandii jirti No, tun ibsituu jedhamti. Intalli ibsituu jedhamti tuni. bakka inni akka malee itti ilaalte bakka Ibsituu Oromoo ishii siifan Ni beekan jeer. ni beeka amsterdam ittiin harkeenan isumaa harkeetiin hin jira barroobeelummaa wajjii ol harkeetiin hin jira yeroo inni maalit Ani shamarre siifan jettu talfiildu qofan beeka eenyu. no isim tabiraati jira tegistiin Ishira wal beekna qaama wal beekna. tegistiin si godha achi Okay. yeroo takka dhuftee turte Magaala kam jiraatti? Magaala kam jiraatti? maalit Magaala kam jiraatti? utraktiin jiraadhaan No, ishiin magaala kam jiraatti? Amersfoort jiraatti isin Amersfoort. Nama tokko. karaa Amsterdam sana ol dhufte karaa Amsterdam sana ol dhufte Okay, anyways keessan naa barreessi. siifin barreessaa jirti ni beekta Mee nama kana dubbisa nama cina juukan. Cidha shaanee. Cidha shaanee abbaa ishee. Roobelee dubbisumee afaan warra keessanii si beeka. Miti kaafadhu duratti illee miti kaafachuu diddee. Kaafadhu mee obboleessoo. Qurquraa mataa faajjii an abbaa jaamboo ibidda maaxaa jalaa. Gurbaa qaaqi. Karsiista. Mata gurbaa qaaqi maa callista. Qaaqe. Konfitti. Qaaqi. Dubbadhu jechuudha. Qaaqi jechuun haasa'i jechuudha. Akkasii. Nu biratti Kadir martuu dirqiin. Kadir martuu bashoodheen na dirqiina turreen jennu jaama dhisintu ka biratti waa fudhattee jira. Bashoon maalidha inni? Bashooni gara baalee kanatti qaama saalaa dubartiiti. Kanaafi kadir martuu nuti bashoo jenna malee gad hin dhiifnu arsii keessatti gartee bashoo jedhanii naannoo tokko tokkotti qaama saalaa kanaan.
Saniif waan isintuu jedhamtuun beeknu ni garte. arsii keessatti qaamni saala dubartii waan jedhamtuun nageenyaan anuma dhugaan nageenya ijoolleen ara argamuttee jettu arsii keessatti nageenye maal akka jedhamu. Hin agarree weettaajiyu. Wallaggi immoo Fagaaraa jedha. biqee jedha wallaggi. Biqeeyyaan. Okay, dubbadhu eenyu cidhaa dubbadhu. Cidhaan hin dubbatu miituun irratti Gadiin buusaa nama hedduu ergachuu jira. nama biraa ol galchu. Nama biraa ol galchina. Oromoo ol galchina akkam jette? Yaa nama Oromoo ol galchaa maaliif jennaanii irra baay'een isaanii amaloonni isaanii amma ijoollee baalee yoo taate sirnaan si hojii haasa'uu danda'an si hubachuu danda'an yaada sirnaas wal si jijjiirte amma ijoolleen baalee akka fedhe waan fedhe haa ta'u si hojii haasa'uu danda'a. Keessoo isaa namaa hojii walii galuun qabaa an naman caaluu namni hundi wal qixa waan jaamu gara baalee kanatti amma namni akkasitti amana. Gara arsii kana namni akkasitti hin amanu. Arsooma siinjaa yoo afooshaa dhufus yoo masgiida dhufus yoo bakka gartee cidhaa dhaqus hanga nu jara keenya maali piroojeektiin akkanaa kun Asiqeeti waa'ee arsoomaa kana suuta sitti himu kana suuta asiqeeti. ni saddeettamni ilaalchota akkasii qaba keessattuu warri keenya kan musliimaa kuni akkasitti yaadda maaliif akka teenaan galloon maaliif garuu السلام عليكم. waalaikum salaam haadha raaw dubban هذا راوي متي هذا وادا. sorry abo okay sorry ada هذا راوي جتون عربا كخانتي. Gaafii gaafadhaa kan koodii sana. ada okay ada wajah okay ada gafadhu moa gafadhu Oromoo. يا أورمودا. Itti fufi yaada itti fufi. Oromoodha moo arsiidhan jettuun mucaan arsiidha hin beektoti nama nu bira moolsee. Lakkii Oromoodha gaafiin inni arsiif hin aja'u malee nuti maa jennaan. Itti fufi itti fufi. Itti fufiyyee. Ante abbiyyoo akkanatti tasxinoommaa ijoollee arsiitii irra gochuun qabdu indee Oromoodha jedhee inni bakka haala kana garuu. Haallaqe mindin nu. Itti fufi itti fufi. Ati itti qaxxaan obboleessa ni Oromoodha ijoollee arsii. هاي مالي أبيو. تالستان ير. Okay wannan dati ya sai na olar ganan wannan si ba sai. ما أنا أتجمع ما أما يجاتي تدي أبيو خينا. نمرتينو ورا تكرر دلنا نفكر نوندينو أفان تكو دبنا أتيس هذا مرة دلتمي. jechuuni amma laali bakka irraa dhalannee gaaffiiti jedha geeffadhu dura ati isa hadarraa dhalatteemi haadha seetirraa dhalatteemi. amma poolitikaa amma haasa'ini nuti itti jirru haasaa Amma poolitikaa. lakkii naan jee gaaffiinsi gaafatu jira. Akkamiin namni haadharraa dhalatte jee nama gaafata amma kun gaafidha ati bineensarraa An amma wani an siin jee ati akkuma nuti haadharraa dhalannetti ati haadharraa dhalatteemi siin jee dura gaaffiin achirraatti fufti. Lakki ani Yesuus haadharraa hin dhalanneen hafuuraan hin dhaladhe. Hafuurri siyaasaa lu ilma Adda isinirraa. luchee haadha keetii saliiti. Ijoollee TikTok kana gubbarratti wal ficcisiisuu dhiise. Gadi buusi. Boosi gadi mooshlaaqa. Amala gartee maaliif haadharraa dhalatte jee na gaafata. Amma laal Haara qaba haadha hojii Islaamaa bar. Abiyyoo. Abiyyoo haadha haadha hojii. hojii wannane. Lakki jaartii isaatiitu daabboo dhoorgate. Haadha hin tuqina jaartii isaatiitu daabboo Haadha hojii dhoorgate. walolee dhufee dhiisa. Akkamitti haadharraa dhalatte hin hanja. Maalirraa dhalatte ilmi namaa. Deebi'aa nama arrabsa deebi'aa nama arrabsa. Manfasiidhaan na dhate. Egaa maal ijaarree? Manfasii janga egaa maal ijaa waan biraan qabuure. Haadharraa dhalattee miti. Ani haadharraa dhaladhe ati haadharraa dhalattee miti. Gaaffii hunda over duraan maa konfis ta'ee jira bara. Na dhibee baran maal akka nuyi waa'ee Oromoo haasa'u jirra waa'ee biyya haasa'ina. Haadharraa dhalattee jeeti waa'ee haadhaa na gaafata. Amma laali Joodeen warra arsii biyya ta'uu na fadhu. dogongoraan please giftii kannina dogongoraan nuyi waa'ee Jawaar Faarsaan jirru matallee gadi hin deebifnu.
kabajaa waan qabnuufi giftiin aan kanneen appiliis dogongortanii dhifa mallee naa godhaa. Yaa kennani. No, nun barbaachisu namba. Ganaa bilisummaa deemanii bara Robel. Ganaa bilisummaa deemanii waraana mataa isaanii ijaarrachuu deemanii. Baay'ateetu isaan eeggata. Waa tokkoon ol galchaa. Ilaal sanuu fir'aawna guddaa arsiin qabdu Muhammad Bashir mee dubbisa. La, kadiyoon tana afaaniin arrabaa jiru morma laqaa duubatti.